Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Voice TV ani beekidha. Marvel Voice TV irra har'a immoo sagantaan fooyya'insaa yookaan immoo remediyaal inni jennu ifoomee jira. Ministeerri barnootaa irraa ifoomsee jira. Isa kanaan wal qabatee infoo tokko tokko isinii kennuu fi egaa bara 2016 barana jechuudha. Bara darbe fudhattanii qabxii fooyya'insaa guuttanii immoo kan gara yuunivarsiitiitti pileesimentii argitan qabxii fooyya'insaa keessaniin ramaddiin keessan ifoomeeti kan inni jiru. Haaluma kanaan barattoonni remediyaalii dabarsan qabxii keessan kan argatanii gara pileesimentii argitan pileesimentii keessan websaayitii kanaan yookaan karaa masraatii kanaan websaayitii kanaatiin ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo Telegram bootii isa kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Ministeer Education dot isa jedhu kana jechuudha. Student dot isa jedhu. Akkasumas immoo yaada yoo qabaatan Telegram keenya Marvel Voice kan tuubii jedhurraa argachuu dandeessu. Wanni biroo immoo yaada inni kaa'e barattoonni bara kana waamicha fudhatan aapileen manni barumsaa yookaan immoo iddoo bulmaataa isinii kenname sana yookaan isiniitti himame sana achuma irratti kan isin hordoftanii jijjiirraa iddoo yookaan immoo yaala jijjiirraa dhaabbata kan hin fudhanne ta'uusaa ministeerri barnootaa waan haaraa kan hin qabne ibseera jechuudha. Ministeerri barnootaa gaaffii jijjiirraa dhaabbata akka hin fudhanne ibseera. Kana jechuun iddoodhuma ramaddii isin geessana bakkuma ramaddii isin geessana hordoftu jechuudha.